Ashamaa waariin akkam kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo har'aaf qindeeffanne hangafoota dursuun isin biraan geenyaan waliin tura. Naannoo Amaaraatti uggurri sochii yeroo kaa'amuun gabaafame. Hidhattoonni Taalibaan magaalaa guddittii Afgaanistaan qabachuu fi kirkira lafaa cimaa itti mudateen lubbuun namoota hedduu ba'eera kanneen jedhan hangafoota turanii amma bal'ina isaa isin dhageessisna. Lola daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti adeemaa jiru wal qabatee magaalonni naannoo Amaaraa hedduu sochii namaa fi konkolaataa sa'aatiin daangessaa jiraachuun dhaga'ame. Magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Bahar Dar dabalatee Gondar, Dabra Maarqos, Kombolchaa fi Dasee keessatti qaamolee nageenyaatiin alatti galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aatii 12tti sochiin kamuu dhorkameera. Uggurri sochii kunis hagayya 14 bara 2021 galgala sa'aatii 2 eegalee kan labsame yoo ta'u, namni labsii kana darbee wayita socho'u argame tarkaanfiin akka irratti fudhatamus himameera. Guyyoota muraasa darban humnoota Tigraay gama kibbaa fi kibba lixa Tigraay magaalota naannoo Amaaraa garaagaraa to'annaa isaanii jala oolfachaa jiraachuu himaniiru. Dubbi himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa loltoonni isaanii magaalaa naannoo Amaaraa Nifaas Moocaa jedhamtu ga'uu fi fuulduratti imalaa akka jiran karaa toora tiwutarii isaanii beeksisaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo gama isaan Gondar, Gaayintii fi Walloo Kaabaa naannoo Waldiyaa fi Marsaatti raayyaan ittisa biyyaa fi humnootiin Amaaraa loltoota Tigraay irraa miidhaa jabaa geessisuu dubbi himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulinee miidiyaatti himaniiru. Hidhattoonni Taalibaan magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabul of jala galchuu isaanii miidiyaaleen gabaasaniiru. Akka lakkoofsa warra faranjootaatti Taalibaan bara 2001 Ameerikaan aangorraa erga kaafame waggaa 20 booda aangootti deebi'uuf har'a magaalaa teessoo mootummaa biyyattii Kaabul of jala galchaniiru. Hidhattoonni Taalibaan magaalaa Kaabul seenuu hordofee qaallichi Afgaanistaan bulchaa ture jaallansaa irbaataa abiddaa godhee maatii isaa qabatee magaalattii lakkisee ba'uu Associated France Pressitu marsariitii isaa irratti dubbisiise. Loltoonni Taalibaan magaalaa masaraa mootummaa biyyattii jiru Kaabul kan to'atan loltoonni Ameerikaa fi Neetoo waggoota 20 biyyattii keessa turan ba'uu hordofeeti jechuu Washington Postitu gabaase. Waraana bara 2001 Taalibaan irratti banameen humnoonni waloo loltoota 3,500 du'aan dhabaniiru. Kana keessaa ammoo 2,300 kan ta'an loltoota Ameerikaa yoo ta'an, loltoonni Ingiliz 450 waraana kanaan lubbuu dhabaniiru jechuun kan gabaase ammoo BBCdha. Kirkira lafaa cimaa Haayitii rukutee yoo xiqqaate namoonni 304 du'anii namoonni 1,800 ol ta'an madaa'uu miidiyaaleen gabaasan. Sanbata ganama kirkira lafaa maagniitiiyuudii 7.2 biyyattii rukutee manneen amantaa fi hoteelota dabalatee gamoolee hedduu jijjigsee barbadeessuun gabaafameera. Ciminni kirkira kanaa magaalattii irra darbee magaalota Haayitii irraa kiiloomeetira 125 irratti fagaatanii argamanii fi biyyoota ollaa hedduu keessatti dhaga'amuu Rooyitersitu gabaase. Ministeerri muummee Haayitii Eeriyaal Heenarii biyyattii irra miidhaan guddaan ga'eera jechuun ji'a tokkoof labsii yeroo muddamaa labsuu isaanis miidiyaaleen gabaasaniiru. Haayitiin kirkira lafaa hamaa bara 2010 rukute irraa osoo hin bayyanatiin irra deebiin kirkira hamaaf saaxilamteetti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture. Sagantaa biraan amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.